Wannoo jedhe waan guyyaa muraasatti ta'ame. Guyyarraa yoo akkatti dabalaa deeme eessa wal ga'a? Kanaaf dubbiin lafatti deemuu qabdii jennee kan boo'u jirru. Miidiyaan waa balleessuu qofa dalagaansa. Waan lafaa lafatti dubbachuu qabdi. Salaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waa takka. Waalaikum salaam warahmatullahi wabarakatuh. Ani waa takka waan furmaata kanaa isinii himu. Ayyee. Dubbii social media ta'uu dubbii ammootu follow guddifachuuti jettanii eega beeytan. Isin warri feemasa ufiin jettanii asirra jirtan kun dhaamsa isinii dhaamu. Ijoollee amma waatumtu tanniin ijoollee walloorraa achi kaasi. Gizee namni 1,200 gahe ol galchaa. Ijoolleen nama 1,200 takkaa laaleen beeku. Dhugaan sitti maal? Keenyarraallee achi kaasi jechuudha. Warra waatumsiisaa jirurraa achi kaasi. Bakka as jala taa'ee taaptaap godhuu dadhabeera kaayoon inni qabu miskiina qabee sababa saniin namni dhufee isa laaluudha. Fooloo guddifatuudha. Okay? Dhugaa jirtu yoo dhaabuu barbaadan gastii isin galchina. Gastii yoo barbaadan nama 1,000 isin galchina nama 2,000 isin galchina waan barbaanne yoo asootan miyuutii qabatanii nu keessa teettan jedha amansiisa ijoollee. Wallahi amma kiingi amma dirree bahee maal jedhe ani ka barbaadu beekamtii qofa jedhe. Dhugaan sitti maal? Dirree bahee jechuun kijibaan alatti dirree bahee ani ka barbaadu beekamtiidha jedhe. Abdii bilisummaa sana akkas jedhee hin dhageenyeen kijibu garuu ka isaan barbaadan kana. Abdii bilisummaa arrabni nurraa dhaabatuu qabaa jedhe saniif liibii seenaa yoo ijoollee kennaa dandeenyu qabannaa. Amma laali inni amma isan beeku sun ammoo Ahmad Kingi beekamtii barbaadan malee nama walloofis quuqameeti miti. Inni nama lijuyyaasu du'ee guyyaa 3 gad deebisee nama jaartii ofii huccuu irraa saaqee waliin bule bakka hudduu irraa saaqame kana fidee asirratti haasaa ture bar. Ijoolleen isaaniitu arrabsaa turan. Isin galchaa gaafa beekamtii argadhe ni dhiisaa nama jedhe. Si galee kanneen gastii irra galchaa gubanni isaan qabanis kana wanni isaan jiranis kana akkamitti namni hangana eeganu laaluu dide dirqama miskiina qabnee tumsiisnee nu laala. Mee fakkeenyaaf Kingi Ahmad guyyaa takka nama qabee fide argite miskiinuma deemaa qabaa jedhee labsaa jechuudha. Miskiinuma wal qabsiisaa jechuudha. Miskiina waliin dalagatu dalaga wal dhoorgisiisaa jechuudha. Afarsaan ammoo isa nu arrabseeraniif guyyaa takkitti dhugaadhaan waakkachaan jiru guyyaa takka asiin dura arrabsee ture. Sababa miira keessa nagalchanii sababa isaan haadha kiyya maqaan taaneen baafatanii sababa mubaarakiin nu wal dhabneef jecha duraan waan ammaatiin sababa gargaarsaa dur ijoollee walloo irratti mubaarak mana Kingi Ahmad seene achi seene jennee nu an arrabseef akka nama tokkotti ana usmeedha waraana dimsi gorillaa inni arrabsaa turreef maqaa haadha kiyya waan maleen baafataniif achi ani ammoo walloon akka looniiti kararra galtii jedhe achumarraa aaran jechuudha. Isa amma deeme lola amma deemaa jiru kana keessatti wallahi guyyaa takkas namaanis nama qabaa jedheen beeku gastii banadhee yooniin dhugaa jirtu san qofa miliyoona takkitti san gabbaase guruppii isaanii ijaaratanii uummanni arsii lafarraa dhumuu qaban jedhan gadi baase san taate malee ka biraan jiru jechuudha. Wanni an miskiina qabee gastii nama itti nama tuman gubbaayyuu koreen beeku. Jalaan taa'u jechuudha. Garaan na dadhabee jalaa deema. Hin danda'u garaan na bishaan asii galee miskiina gama isaanis miskiina gama siisis. Amma immoo erga ammootu dheengadda warri ammootu araara didanii baalagee gama isaanii dhiyeeffatuu dhabanii warra jedhuufi. Akka afarsaatti nama 1,200 irratti wanni ani yookaan ammoo na yaamanii araara san dhaquu dhabeef mammaaksa uummata keenyaa tokkotu jira. Arse gurra eeggataa maqaa eeggataa maqaan baduurra mataan baduu wayyaas akka qabaa beeytan dhugaa rabbi dubbachuuf. Uummanni wallollee Oromoo uummanni Arsiillee Oromoo. Garuu ilma dhiiraa jalqaba isaanis safuu Oromoo cabsee ilma dhiiraa muka duubaan hudduu kaayanii kottu araaraminaan jechuun ana morma muranii narraa darbuu wayya wannan dheesseef sani. Tokkoffaa dhugaa sana. Durri irratti argamanii komii akkanaa kaasutu hurmaatamoo miskiina sana. Wanni araara dhufee wanni an komadhu takkas hin jiru wanni an dubbadhu hin jiru eegaa araara wanni jedhamu seera. Akkas jechuun ila araara dhufanii ila na dhaga'i hin dogongorin. Araara dhuftee. Gaafii masi gaafataan ishii sambal dhageeffadhu gaafa sana. Gaafaan dhufee komisan kaase samballeessinee jirraata boodaa ittiin deebinu dhiifama onaa godhaadhaan akkamitti dhiifama godhaan muyni hudduu keessa ta'a. Maal seera araaraa keessatti bar araaraaf dhuftee osoo araaramne dhiisuu danda'uun ni jira ture yoo haqa kee arganne yoo bakka barbaadu arganne. Gaskiisan gubbaa Nagai wallahi dhugaan sitti maan warri maa araara dhufuu dhabe jedhee natti aareef gaskiisan gubbaa akkasii miti wanna hordofuu qabdu waa lama. Takka bilchinaan deemuu qabda takka namummaan deemuu qabda bilchinnii fi namummaan maal inni seera keen eeggadha himannaa keen gootu
Haka Ila, kee ila. argatte haala wasaaleen haka kee arganne maaliif kana goota beekta wita Reedii kiyya dhagaye. Ani uummata keenya hin beeka. Uummanni keenya takka sirra ciise taanaan sirraan ka'u. hayyee jalli dhufee wayyaa Dhagaye sheekolee san jala deebisuu hin dandeenyu dhugaan sitti himaan. Odoo dhaqee garsiisan gubbaa koree unkaan mormii kaasuumi kana dhaabuuf kana dubbachaa jirra dhugaa dubbachaa jirra jedhee sirra ciise uummanni keenya. Sanirra ammoo dhiyeessitee gastii gubbaarra salphina keessan muka hudduu keessa keettee haga gaafa muyni hudduu si bahee hudduu biraatti deebi'utti taa'utu irra caala malee gastii san gubbaa dhaqee akkas na godhanii tafarsoodha. Kan rarawaa jiru garuu nama kuma takka. Nama kuma takkaa saniif kuma takkallee ta'u akka arsiitti muyni nu gale kutaan biraallee nuun arrabsiti ture. isa san gaafatteetiin argatu tura furmaata waafarsoo garatti qabatu tura furmaata. Dhagaye. Odoon akkasi dhaqee araara san fudhadhe afarsaas muyni keessa jira sillee muyni keessa jira kalola kana keessa hin jirre hunda kee arsii himatu muyni keessa taa'atu. Maa fudhatamaa hin mormatta hin haasofta maal afaan hin qabdu ati jaarsan. Ati barila rakkoon kee barreedi bakka araaraa dhuftee wanni mormattu hin jiru baradhu. Abadan ani maalu araara naan taane fudhadhu himadhee. Duruma taa'uuma wanni mormattu hin jiru eega araaraaf mormaasiifere ilaali. Heera jaarsummaa keessatti achi dhayxee mormachuun araara diiguu ta'a malee duruma diduudha. Eega bakka araaraa uf amansiiftee sammuu kee amansiiftee bakki kun araara jira jettee dhayxee waan araara buusu dubbatuu qabda malee waan bordu araaraa godhu. Sirraa fudhadha. Bu'aan diduu waan amma deemamaa jiru kanaa akkam jetta akkam mormaan digaraa maalayyee. Ila dhagaye deemamaan jiru miti. Deemame bar deemamnaanu muyni hudduu ilma namaa kaayameemi. Itti fufaa jira malee san qofaa guyyaa har'a viidiyoo dhagaye maa inshaa Allah ani bari ilaan dhagaye waa takka sitti maan wallahi dhugaa sitti maan hindi wongorarra akka nama tokkootti araarri haa bu'uu nama jaalala qaburraa tokko nama kabaja irraa qaburraa tokko. Wanda yaada wal hubachuu qabna nuuyyo dur afaan tokko ta'uu qabna beekke ayyee. Ila ani akka nama tokkootti reedi dhagaye bar wannaadha amma laali ati biyya san jirtaa sitti fakkaatuu danda'a. Ila dhagaye ilma namaa dhugaa dubbachuuf wanni hawaasa kana xiqqeessaaf hojjetame malee yookaan hawaasa sikkuumantu xiqqeessuuf maqaa hin jirre buusuufiif hojjetame malee wallaalameetti illee miti. Akka safuu Oromoo ta'e wallaalameetti illee miti. Maaliin hawaasa sikkuumantoo kana cabsina maaliin hawaasa arsii jedhamu kana cabsinatu muka ilma namaa hudduu keessise malee wallaalaa miti kanan amaniin. Lolarraa kaka'ee miti ittiin xiqqeessuuf ittiin fokkisiisuuf ittiin waan hin jirre itti baasuuf. Fiigalee har'a ammoo ani hin araarama jedhee araaraaf dhiyaadhee mukatu hudduu na seeneen araaramu jedhee achi dhaqee booyaan. Namatu narraa falaxame namatu narraa walaalame jechuun waan jiru. Sana mormachuu waan jiru garuu qaanii muyni hudduu keessa taa'u ani bakka araaraa dhaqee booyuun narraan eegamu akka nama tokkootti. Ayyee fudhatanii callisuutu furmaataare baran malas akka dhiirummaattis akka ati sitti fakkaachuu danda'a biyya san jirti waan asitti deemamu hin beektu waan gaara kana keessa jiru beektu waan karaa kana jiru hin beektu dhugaa ta'uu dandeessa. Fiigalee garuu hubachuu danda'a mungkin nama miidiyaatillee nama baay'eetillee waan hubachuu dandeessa baramma ati waan tokko laali waan tokko. Gaafa muyni hudduu namaatti hin seenin san araara labsaa turre akkuma kee kana. Lolli ma jira beek namni miskiinni ma ol qabaa jira yeroo san akka afarsaatti anuu gabbayee waan kana nagaa buusa sheekoleen hadhateettee ilaaltu qeesiin hadhateettee ilaaltu jechaan turre jira kenna dhugaa yoo dubbanne haqa jirtu dubbadha. Odoo muyni hudduu namaan seenin duratti lakkaa waan kana sheekoleen hadhateettanii ilaaltan harargeen hadhateettee ilaaltu jimmaan hadhateettee ilaaltu waan kana nagaa buusaa jechaa tureen. Odoonan kana booyuu araara dheessitee ijoolleen isaaniitis fuutee waan hin taane ijoolleen qorii waan nama hin goone hin qabdu jettee ijoolleen walloo mucaa huddutti mukaan fiidee jechuudha. Gaafa kana ilmuma namaa keessaa bahee jireenya ilma namaa keessaa jibbee sooshaal miidiyaas irraa bade dhugaan sitti maan. Maaliif jennaan maqaan baduurra mataan baduu wayya. Har'a odoo araara sanirra dhiyaadhe waan dubbadhu hayyee fudhadhe jedhee yoo cal'iseen alatti lakki akkasana godhan jedhee wanna ni madhu jiru. Araara san dheessuun kiyya maaliif waanuma feete yoo taate haala shari'aa keessattis nama badii guddaa sirra dalage badiin deebisiif nama keeriin deebisiifitu jira. Garuu badii guddaa sanarra dalaganii bakka araaraa taa'ee afaan banuun ilma arseetiillee miti ilma arsichaatiillee miti dhugaan sitti maan. Kottu hudduu eegana salte dhageeffadhu hudduu eegana salte na dhagaye na fixachiise.
Erga bakka araaraa dhaqee araara kadhadhe yoo ta'e muka hudduu na keette san bishaan itti buusi hudduudhaan na bahe san irraa dhiqee jechuu bara. Wallahi. Udaan bare na bahe san irraa dhiqee raana jira. Si galee kanaatu ture amma immoo ila araara keessa harka lamaaniin fudhadha. Yoo namnuu du'e ni fudhadha. Maaliif jennaan seenaa takkaa Minilik namarratti hin dalagne. Kana odeessu jira obboleessoo. Duwwayya malee. Bar du'e haa du'u dhagaye. Ila namni nima du'a. Anilleen du'a. Atilleen duuta guyyama eegganna hundi kenna. Dararaa ijoollee Oromoo irra geessanis haa ta'u. Dararaa agartee miskiina irra gahe ka Wallootis ka Arsiitis haa ta'u. Anillee gaafa rabbi na darare ima dararama. Yoo dararatti duutanaan jedhe yoo rabbiin fatratti duutanaan jedhe qooda rabbi naa qoodirraayi. Garuu maqaa sana fudhadhee jecha badii tana waan Minilikiyyuu uummata Oromoo bar ila dhageeffadhu waan godhu dhabee aaree itti hidhee ittiin qote malee muka hudduun kenna ilma namaa. Jechuudha ilma namaa dhiira ilmoo dhiiraa muka hudduun kenna Minilikiin uummata Oromoo akkas godhaa ture sunuyyuu. Siigalee Haayile Sillaaseen ittiin qote Minilika harmaa fi harkaa fi miila nurraa cire siigalee Oromoo Walloo 40 fixe. Inni suniyyuu muka hudduu naman kenna jechuudha. Gara jabummaa bira taranii ilma dhiiraa muka hudduun gorogoranii jaarsummaan ani fudhadhu jiru jedhee dide namni 2000 kuwannaa beetaniif saniif. Garuu ammoo harka dhiqaa nutii fi ijoolleen Walloo jechuudha. Gaafa barbaadde isaantu nu salaa. Gaafa barbaadde nuti salaa jechuudha hudduu keessa. Waan biraatiin wal fuunee kalaas yoo nikaa walirraa hiikuu taate walirraa hiina homaa rakkoon qabu ani qophiidha. Amma nikaa walirraa hiikaa warri jettan kuni Walloolleen nama kenna yoo fuutanii harka qabdan ka hudduu keessan nikaa irraa hiikaa nullee keessan ka hudduu keessan nikaa irraa hiina dhiirummaa teessanii dachaa jiraadha nullee dhiirummaa teessanii dachaa ni jiraanna akkas isiniin jedhaan fixadhe. Amma asitti ayyee ati murtee keeti mumkin. Warra qabaamee harka jaraa jiru saniif furmaanni maalidha amma? Isaaf si jammar isumaaf seenne barramma nuti akka waliigalaatti yoo ta'e murtee kee natti himteerta nutti himteerta. Akka dhuunfatitti immoo miskiina haati qoraan baadhattee biyya Suud Arabiyaa ergatte harka diinaa kanaa jiru furmaanni isaa maali? Haa du'anii haa dhumaniidha moo furmaata wayii kennafiidha amma barwannummaan nu dhiphisee kana malee jarri kun wanti nu goote nun aarsine. Salaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Amaaratu aara nuyi miti Tigreetu aara nuyi miti lammi nama ta'e kadhalatee naara gochatti. Waalaikum salaam. Reedi yaani ke bareeda amma waa tokko dubbachuu barbaadan uummata kanaa fi warra asirra jiruu fi warra jala jirullee amma afarsaanillee sirrii dubbataa garuu bakka garitti wanni beekamuu qabu akkuma ati jette miskiinatu miidhamaa jira. Wanni beekuu qabu uummanni Oromoo beektaa reedi dhageeffadha. Walloo fi uummanni sikkoo mandoo wal mooyachuu hin danda'u. Maaliif wal mooyachuu hin dandeenye naan jedhe. Oromoon gonkumayyuu wal mooyuu garuu keessattuu wanni amma deemamaa jiru wallaahi gocha gadhummaati malee gocha gootummaati miti. Akkamitti naa jedhe. Osoo uummanni walloodhaa osoo hafarsoo kallattiidhaan ka hafarsoo qabaniitiin dhiyeessan taate gootummaa isaanii mirkaneeffatan. Osoo uummanni sikkoo mandoo Kiingi Ahmad yookiin Abdii Bilisummaa san ka qabee dhiyeessu taate uummanni walloodhaa uummanni sikkoo mandoodhaa gootummaa isaanii mirkaneeffatan dhiira. Garuu ati mee wanni ati ajaa'ibsiifachuu qabdu ani si wallolee miskiina sitti aanu yoo qabe gadhummaadha moo gootummaadha? Uummanni hayaa wal baasaa jira. Uummata Islaama ofiin jedhu uummata dayyuusummaa qabu uummata gartee dhiira surree irraa baasee dubartii bira dhaabee waliin waraabu maal jettaan dubartiin akkana godhu jedhuun ijoollee daddaa'im ijoollee qaama dhiiraa qaqqabatu dubartii Islaamaa